akkana mana naxxaareetti jambo baasi jira miti jedhii ka'e kaasaarta kolfi fudhatteetta isa kana lafa kaa'e kaastee Fuddeen deemuure. qoy ammas Daakuu jimbo. isheen kun immoo daaku kolfii ka'e gammadi kaala ammatti kana booddee bakka rakkattanii kana booddee hin ga'e Haa ta'u. si kaasaarta qabee harka keenyatti qabeetii kolfii fudhadhu. Kolfii fudhadhu harka lamaaniin akka hiyyeessaa. Harka tokkoon jala. Qoy hin bitte miti. Mul'isiin. Mul'atu sirriitti. Harka tokkoon jala qabiitee harka tokkoon. Qoy fudhattee hin deemin dhaabadhu suura ka'i. Saamicha mitiin kun. Akkasii akka nama biteetti jambo baasii. Kusus sedii fudhadhu. Namni itti kottan sin kaasa ati gali. Amma immoo ati kenni. Atis mul'adhu kaa. Kanaaf illee jira zayitiin takka. Lakki kottu isin gaa isa fudhannee galla. Manaas immoo waan qabnu gatii ta'eef. Ol qaba. Mul'isaan sirriitti akka godhaani. Qabaan akkasittiin. Amma asuma kaati. Hunda keessan faana akka kanaatti suura ka'uu keenyatti baay'ee gammanneerraa ulfaadhaa. Hunuun illee qoonqoon nu gogeeraa. Too fudhannee gallees nutti tola ture garuu mee nama tokko bakka buufadhaatii hundi keessan kana faana suura kaasaniittu miti. Kun baay'eedha isiniif. Guddaadha isiniif. Namni tokko isiniif haa fuudhuu. Dhiifamaa hojii biraa waan hin qabuuf boodanaanii utuu hin deemin natti tolanaani. Deemuu barbaadde? Deemuun barbaadeen xumuriiniiti. Deemi suura kaanirra gatii ta'eef deemi. Haa ta'u. Achi deebi. Abshaalo kottu. Suura faana kaana. Aboo kana adeem suuraa kaa'e. Suura kaa'e. Suura tole rakkoon qabu dhiisi. Namni baay'ee faana kaanirra gatii ta'eef rakkoon qabu. Jirtu. Egaan chaalenjii gurguddaa keessa dabarreetu as geenye jirra. Amma garuu yeroodhaaf buqqaatonni naannoo garaagaraatti gatii argamaniif wantoota isaanirraa hafe wantoota guddaadha jennee yaannu nunis isin biraan geenye jirra jechuudha. Amma qabeenyicha yeroo isiniif kenninu ta'a rakkoo gama tokkoon isiniif furreerra jennee amanna. Kanaaf namni bakka bu'ee isinii fuudhu yoo jiraate gara fuulduraatti illee gargaarsa kana onlaayiniidhaan isin deeggaruu gatii dandeenyuuf koreellee fudhattaniitu akkaataa wal beektanitti namatu kaattanii nutti tola. Ammaaf garuu nama tokko kennadhaatii qabeenya kana isinii ilaannee akka isin itti fayyadamtan isin goona jechuudha. Abshaaloon nu haa fuudhu. Abshaaloo. Tole baga nagaan dhuftee. Suura sin kaasu. Suura tunu kaaste. Suura akkasii miti. Suura biree barreera quubneerra suura. Akkasii miti. Quubneerra. Akkasii miti. Suura gaafa kaanu uummanni akkasiin gargaaruuf malee nuyi mul'annee waan nuyi. Suuraan fedhu. Osi. Suuraan fedhu. Tole jedhi. Nuyi abboota qabeenyaadha. Dhiiseera. Suuraan fedhu jedhu humna. Maaliif? Suuraan barbaadu jedhu. Itti kenni gargaarsa. Qabadha. Barbaadu. Rakkoon ati suuraan kaaneef maaliifidha? Maal taate? Dhagaan jiras. Dhiiseera. Quubneerra suura. Suuraa quubneerra. Amma mee utuu isin jirtan ta'e yoona duuneerra. Dhugaadha. Duutaniitti. Maal har'a lubbuu nama meeqaan bitanii qabeenyi namni manattan kun. Riilii keessan isaati. Isin uummata keenya baay'ee barbaachisu. Of course. Sila duuneerra nuti utuu isin jirtan ta'e. Hamilee laadhaa. Hamileen hin jiru. Hamilee maal godhu? Nu galateeffataa harta. Maal galata? Amma mee isin mee nu deeggartan. Birrii walitti sassaabanii fiddan. It is encourage. Galtanii moo waan nyaattan hin qabdani? Hin qabdan galtanii waan nyaattan. Aan akka mana kootti hin qabu kana booddee. Meettiin rakkattan. Utuu isin jirtan ta'e hin jirru. Amma mee feesbuukii irraa isin sassaabanii nu fiddan gaa birrii. Of course. Maanni hin kooriini maalan kooraan. Really. Amma mee isin xiqqooma ishee mee isin qabuun jedha. Nuyi beelofnee sitti du'aa irra. Amma kun namni qageessi. Hunda keessan ga'uu danda'a. Dhugaadha. Isin qosattanii itti fayyadamtanii jennaan no. Kun aada maleedha. Maasitti aada malee sintu godhaa. Aada malee sintu fide. Nuti rakkannee beelofnee buqqaanu rakkannee uftanii nuti suuraa attanii nu wajjin uftanii nu marmitanii wajjin suuraa kaatu.
Amma kana ammas kana nama wajjin suuraa koo ammamee sammuun keessa isin ajajaamu kana. Ilaa obboleessa koo maaltu jira sitti fakkaate beektaa? Nuyi isiniif kennaa suuraan kaanu taanaan bor namni biraan amanee nutti hin kennu. Nama ta'uuf immoo nama gargaaruuf immoo nama ta'uu qofti gahaadha. Gahaadha. Gargaarteetu sin. Inni kan biraan immoo wanta chaalenjii goonee finnu kana ofii keenya uffannee bareennee dhiqannee caammaa kophee gaarii uffannee hin finnu taanaan namni nu amanee isin fakkaannee sassaabuu qabnaa chaalenjii. Namni nu amanee maallaqa nutti hin kennu. Of jaallataan ta'in. Gowwaa miti gaafa sirkaa wajjin suuraa kan. Isin qofa immoo gargaaru osoo hin taane Nama baay'ee gargaara. namoota baay'ee akka addunyaatti dhaabbata dhaabaa jirra. Amma hunda asittis argachuu koo baay'een gammadaaman. Sii mataa kee Gaaffiin qaba. Nu gargaaruuf dirqama footoo nu wajjin qabu qabdu isin. footoo isin wajjin godhu isaan gargaaruu dha. Lakka ani suura faana Footoo siniif jenneetu. qophii footoo koo guyyaa biraa qabadhaa kottan malee. Suura koo dhufaartuu ammayyuu. Zayitii dirqaatti tokko nu laattanii footoo nu wajjin hin kaatan. Suura kaanu Maaliif barbaachisa? Maal goona ree? Qabdan isinu. Waan tokko hin qabdan. suura koo dhufaartuu suura kaanu wajjin kaanu. Achii maqaa kennan sassaabee. Afuuftuu duwwaan. Uummata nu gargaaruudha yaada qabu. Hin qoramne. Qoranneen kame yaa ilma koo. Nu qorani akkatti rakkina keenyatti nurratti taphatu nutti qoosuu dhufanii. Akka kanaa miti mee garuu dhugaan jiru hunda bira miti bar. Warra muraasa maqaa uummata rakkatee uummata beelee uummata buqqee qorrii fi aduun nyaatu kanaan daldalu namoota muraasa. Warri kun warri dhugaa gargaaru jira warri keessa isaatii uummata isaatii gaddu jira. Kuni garuu gargaarsa isaanitti uummanni guuru ofii nyaatanii ofii jireenya isaanitti godhatanii zayitii fi maalii jedhanii fincaan fakkaatu kana fidanii nutti kennanii nutti taphatu. Waan qabnu ni badisna. Warri humti dhugaa nu qaqqaban malee. Warri dhugaa nu akka qabu abbaan dhugaa waaqa.